Tolega, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii namoonni baay'een na gaafatan irratti hundaa'e gaafii boqonnaa lamaa gilgaala lama tuqaa takka gaafii afuraffaa fi gaafii shanaffaa irratti irra deebiidhaan ibsa bal'aa isinii kennuudhaafi mee tolegaa dura gaafii afuraffaa fi shanaffaa kana dalaguudhaaf duratti ibsa isiniif barbaachisaa ta'e isiniif irra haa deebi'u. Mee gara fakkeenya sadaffaatti haa dhufnu. Fakkeenyi sadaffaan maal jedha? Idama lakkoofsa lakkaawwii mangoo duraa iskeerii sirrii akka ta'e argisiisi jedha. Egaa furmaata jedhu takka ida'uu sadii walqixa afurii. Takka ida'uu sadii walqixa afur akka ta'e beekamaadha. Takka illee lakkoofsa maangoo akka ta'ee fi sadiis lakkoofsa maangooti. Ida'amni isaa afur akka ta'e beekamaadha. Kana jechuun baay'inni lakkoofsa maangoo asitti argaa jirru takka ida'uu sadiiti. Takka ida'uu sadii jechuun baay'inni isaanii lama waan ta'eef lama iskeerii gaafa jennu ida'ama isaaniitii wajjin walqixa. Kana jechuun ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo duraa iskeerii sirrii akka ta'e nutti argisiisa jechuudha. Akkasumatti aanee kan jiru takka ida'uu sadii ida'uu shanii walqixa sagali. Ida'amni isaanii sagal akka ta'e beekamaadha. Egaa baay'inni isaanii asirratti immoo maangoon nuti walitti idaanee sadii arganne sagal kan nuti arganne baay'inni isaanii sadii waan ta'eef takka sadii shan yeroo jennu baay'inni isaanii sadii. Baay'ina isaanii kana iskeer goone jechuun sadii iskeeriin sagal ta'a. Kana jechuun ida'ama jara sadiin kanaatii wajjin walqixxeedha. Inni itti aanee jirulleen akkasuma takka ida'uu sadii, ida'uu shanii, ida'uu torbaa walqixa 16. Ida'amni lakkoofsa maangoo baay'inni isaanii afur ta'e kana gaafa walitti idaanu 16. Baay'ina afran kana afur iskeerii goone jechuun 16 wajjin walqixa akka ta'e beekamaadha. Inni itti aanee jirus takka ida'uu sadii, ida'uu shanii, ida'uu torbaa, ida'uu sagalii walqixa 25. Ida'amni lakkoofsa kanaa 25 akka ta'e beekamaadha. Baay'inni isaanii 5. Baay'ina isaanii kana 5 iskeerii goone jechuun ida'ama isaaniitii wajjin walqixxeedha. Kana jechuun ammallee kan inni nu ibsaa jiru ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo duraa iskeerii sirrii akka ta'e argisiisa jedhuuf nutti argisiisaa jira jechuudha. Inni biraa takka ida'uu sadii, ida'uu shanii, ida'uu torbaa, ida'uu sagalii kanarratti maangoon itti aanee dhufu 11. Maangoon itti aanee dhufu 11. Kana jechuun 25 irratti 11 yoo idaane 36 ta'a. 36 iskeerii sirriiti. Inni asirratti amma takka ida'uu sadii, ida'uu shanii, ida'uu torbaa, ida'uu sagalii jedhu kanarratti 11 yoo irratti idaane baay'inni amma yeroo sagalii dhumarra jiru kana 5 ture. Gaafa dhumarratti 11tti idaanu baay'inni isaanii 6 ta'a. Ida'amni isaanii 11 wajjin 36 ta'a. Baay'ina isaanii kana iskeerii hogguu goone 36 ta'a jechuudha. Akkasumatti egaa lakkoofsa maangoo dhibba duraa. Lakkoofsa maangoo dhibbaa duraa kan jedhu baay'ina isaanii baaneeti malee kan dhibbaa gadii jechuu barbaaneeti miti. Baay'ina isaanii hanga dhibbaatti kan jiran jechuu fedheeti. Baay'inni isaanii hanga dhibbaatti kan jiran lakkoofsi maangoo egaa yoo walitti idaane ida'amni isaanii 10,000 nuu kenna.
baay'inni isaanii hanga 100 yoo ta'e 10,000 nuu kenna. Kana jechuun baay'inni lakkoofsa maangoo tarreeffamee san 100 yoo ta'e 100 takka baay'isuu 100 takkaa jechuun 10,000 akka ta'e nuuf ibsa. Egaa akkasumatti shanaffaa irratti ida'amni lakkoofsota lakkaawwii mangoo duraa naa maal ta'a kan jedhuuf mangoo duraa naa maal ta'a kan jedhuuf naa iskeerii ta'a. Kanaas akkamitti yoo jenne baay'inni lakkoofsa maangoo nuti tarreessine yoonii fi 100 ta'e 100 san iskeerii yoo goone ida'ama isaanii sanii wajjin wal qixxeedha. Baay'inni maangoowwan nuti tarreessine yoonii fi 200 ta'e 200 yoo ta'e 200 baay'isuu 200 yookiin 200 iskeerii ta'a. 200 iskeerii jechuun 40 jechuudha. Akkasuma egaa lakkoofsa maangoo hanga 200tti jiran yoo tarreessine walitti idaane 40,000 wajjin wal qixxeedha. Kana jechuun iskeerii 200 wajjin wal qixxee ta'uu isaa nutti argisiisa. Egaa kanuma gaafiin namoonni baay'een addaan bahuu dhabuudhaaf jecha irra deddeebi'anii na gaafachaa turan kana fakkaata. Tole egaa namoonni chaanalii yuutuubii kanaatiif haaraa taatan saabskraayib godhuu hin irraanfatinaa. Akkasuma warreen maatii taatanii jirtan ammoo laayik, sheerii fi koomentii kaa'uudhaan egaa koomentii kaa'u jechuun yeroo isin koomentii keessan sana irratti cuqaaseetiin anis isiniif maatii ta'a jechuudha. Kanaaf achumaan maatii ta'atii yeroo itti chaanaalii kana ilaaltan anilleen akkaan maatiif isinii ta'uuf koomentii kaa'a jecha. Egaa baay'ee galatoomaa waan hordoftanii waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Asuma irratti gabaabsina.